Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu. Harri caamsaa 25 bara 2016. Qophiin har'aaf qabnu tibbanaaf mara jireenyaati. Tibbanaan har'aa ayyaana Ihaadegiif Oppiiyoon biyya keessatti kabajaa jiran irratti kan xiyyeeffate. Malli jireenyaa immoo namni maaliif waa himata nuun jedha. Deebii isaa qophii keenya keessatti argattuu nu hordofa. Oduus ni qabna. Andalisee Odaajootii amma garuu du'arratti isin dabarsaa itti dhiyaadha. Akka mul'annoo du'arraaf qabnu sin dhageessisaa naabasaa waqjiraati. Diddaan mormiin barattootaa fi uummata Oromoo hirmaachisee Oromiyaa roga adda addaa keessatti deemaa akka jiru gabaafamaa jira. Yuunivarsiitii Harommayaa keessatti torban kana diddaa barattoonni gaggeessaniin haga ammaatti barnoota addaan citee jira. Pireezidaantii yuunivarsiitichaa barattoota akka barumsatti deebi'aniif beeksisa baasus barattoonni aga barattoonni ari'ataman barumsatti deebi'anitti kan hidhamanis haga hiikamanitti hin deebinu jechuudhaan gamtaadhaan barumsa dhaabaniiru. Pireezidaantii yuunivarsiitichaas hojjettoota barsiisota walitti qabuudhaan diddaan naannoo sanatti deemaa jiru humnaa ol ta'uusaa akka dubbate oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Haaluma wal fakkaatuun diddaan kun manneen barnootaa sadarkaa adda addaatti finiinaa akka jiru beekameera. Guyyaa kaleessaa magaalaa Gincii keessatti diddaan wayita ka'etti poolisii wayyaanee heddumminaan naannoo sanatti argamaniiru. Garagalgalaa immoo magaalaa Ambootti humni poolisii kan waajjira pireezidaantii Oromiyaa eeguu lakkoofsaan 40 ta'u gara Ambootti akka ergaman oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Ayyaana caamsaa 20 kan wayyaaneen bara dargiitti kuffifte kabajachaa jirtu wal qabate diddaan bakka adda addaatti ka'aa kan jedhus wayyaanee sodaachisaa akka jiru beekameera. Haaluma kanaan uummati bakka adda addaatti diddaasaa mallattoo mormii agarsiisuun akkasumas mootummaa kan akka hin barbaanne ibsachaa akka jiru oduun achirraa ba'aa jiru hubachiiseera. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa Oromiyaa lixaa magaalaa Naqamteetti kabajame. Ayyaana caamsaa 22 bara 2016 godina Wallaggaa ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti kabajame irratti uummati ba'uudhaan akka araarriif nagaan Oromiyaa keessatti deebi'u waaqa kadhataniiru. Ayyaana barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa akkasumas uummati magaalaa Naqamteef naannoo ishii qopheessan kanarratti sirni yaadannoo gootota Oromoo kabajamtoota abbootii gadaa fi qeerroo Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaatiin godhameera. Irreechaan Arfaasaa bona keessaa gara gannaatti nagaan dhiyaachuuf kan kabajamu ta'uun beekamaadha. Haaluma wal fakkaatuun ayyaanni Irreechaa Arfaasaa godina Booranaa Bulee Horaattis bifa qindaa'een caamsaa 23 bara 2016 akka kabajame oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Ayyaana barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Bulee Horaa qopheessan kun akka milkoofneef waraanni mootummaa wayyaanee barattoota akka mooraa hin baane dhorkuuf yaalii godhanis barattoonni kana cabsuun ayyaanicha sirnoo'aatiin kabajataniiru. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa kun Oromiyaa lixaa Ardaa Qaccee Gadaa Oromoo Maccaa keessatti kan argamu godina Qeellam Wallaggaa keessatti caamsaa 29 fi 30 kabajamuuf akka jirus beekameera. Ayyaana Tulluu Walal iddoo makkoo biliin itti du'etti kabajamuuf jiru kanarrattis uummati naannoo bal'inaan akka qooda fudhatu dhaamsi darbee jira. Konferensiin hafuuraa Oromiyaa lixaa magaalaa Dambidollootti torban darbe waldaa Qaalayoot jedhamuun qophaa'ee uummata hedduu hirmaachise. Konferensii hafuuraa kanarratti haqa badee fi dhiigaa jallinaan dhangala'ee fi kadhannaan akka gaggeeffame beekameera. Oppiidiyoon diddaaf mormii Oromiyaa keessatti babal'ataa jiru dhaabuu hanqachuu ishiitiin akka qeeqamaa jirtu beekame. Walga'ii maqaa liigii dargaggoota Oppiidiyoo jedhuun Adaamaatti gaggeeffamaa ture irratti gaafatamtoonni Oppiidiyoo ergama isaanii sirnaan ba'uu hin dandeenye jechuudhaan qeeqamaniiru. Walga'ii maqaa liigii dargaggoota Oppiidiyoo jedhuun Adaamaatti gaggeeffamaa ture irratti gaafatamtoonni Oppiidiyoo ergama isaanii sirnaan ba'uu hanqachuudhaan qeeqamaniiru. Walga'ii magaalaa Adaamaatti caamsaa 21 fi 22 galma abbaa gadaatti taa'e kanarrattis gabaasti kijibaa dhiyaatee akka darbe beekameera. Kana malees ergamtooti haaraa liigicha waggaa 2 walakkaaf gaggeessan akka muudaman beekamee jira. Waraanni wayyaanee uummata Karrayyuu goolaa akka jiru beekame. Waraanni wayyaanee konkolaataa torban caamsaa 23 bara 2016 naannoo Amaaraarraa ka'uudhaan aanaa Fantaallee ganda ilaalaa bakka Qaraarrii jedhamutti dhaquun uummata sodaachisaa akka ture beekameera.
Waldhabdee kanaan dura naannoo sanatti ka'e sababeeffachuudhaan ergamtoonni wayyaanee kun uummata karrayyuurraa hidhannoo hiiksisuuf sochiitti akka jiran kan beekame yoo ta'u uummati immoo hidhannoo keenya hin hiikkannu jedhaniiru. Wayyaaneenis yeroo adda addaatti waldhabdee daangaa fi waan garaa garaa irratti dhalatuuf furmaata kennurra uummata Oromoo akka hidhannoo hiikkatuu fi miidhamu gochaa turuu ishii kan yaadatamu. Diddaaf mormiin Oromoo itti fufee jira. Diddaa adeemaa jiru irratti barattoonni Oromoo wareegamanis yaadachuun akkasuma itti fufeera. Barataa Abdul Jalil Muhammad Ahmad diddaa deemaa jiru irratti otoo wareegamuu baatee silaa har'a qormaata kutaa 10ffaa fudhata ture. Garuu baatii lama dura Harargee ba'aa magaalaa Dadaritti reebicha mana hidhaa keessatti irra ga'e lubbuunsaa wareegameera. Harmeen goota Oromoo Koloneel Haayiluu Raggaasaa Aayyoo Foolii Garbaa waggaa 101tti caamsaa 23 bara 2016 addunyaa kanarraa boqotan. Aayyoo Fooliin nama bara jireenya isaanii keessatti sababa Oromoo ta'aniif miidhaan irra ga'aa ture ta'uun kan beekamu. Kanaan dura gaafiif deebii isaaniif godhame irratti akka ibsanitti qabsoo ilmi isaanii Koloneel Haayiluu Raggaasaa Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa waliin gaggeessaa turan kanneen gufachiisan Oromoo garaaf bitaman ta'uu isaanii ifatti dubbatanii turan. Wajjin mari'atanii dabirii lama namicha kana ofirraa kuufnaa isin qarqarraa jedhanii mari'atanii mana isaatti maraga isaatirraa kaasanii baasanii hoggaan dhufeenni mana kiyya ga'u irraa dhokatanii irraa gananii. Kanuma waliinis akkaataa gantuun ilma isaanii dabarsitee diinaaf itti kennitellee ifatti baasanii qeequu fi dubbachuu nama danda'anidha. Aayyoo Foolii Garbaa bara 1915 godina Shawaa Dhiyaa aanaa Meettaa Roobitti dhalatanii caamsaa 23 bara 2016 Finfinneetti addunyaa kanarraa akka boqotan beekameera. Odeessi nu ga'e akka addeessutti sirna awwaalcha isaanii iddoo dhaloota isaanii bakka dhalataa jedhamutti caamsaa 25 bara 2016 raawwateera. Oduun saatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaan nu tura. Qophii tibbanaa. Qophii tibbanaa. Dhaggeeffattoota keenya guyyuu roobii sa'aatii kanatti kan dhiyaatu kun qophii tibbanaati. Qophii tibbanaa keenya har'aatiin bu'aa caamsaa 20 yookaan immoo kan sirni amma biyya bulchaa jiru argamsiisa irratti kan xiyyeeffannee dhiyeessinu ta'a. Marreen xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Qondaalonni mootummaa Itoophiyaa waggootii 25 darban kanatti nyaataan of dandeenyeerraa jedhanii dubbatu waggaa kabajatan. Ayyaana kanaafis milkii waggaa ofii ibsan akkasittiinidha. Mee dhaggeeffadhaa. ምግብ ሰብል በተለይ አሁን ደግሞ ራሳችንን መመገብ የምንችልበት ደረጃ መሆኑን መጥቀስ እንችላለን። ባለፉት 24 ዓመታት 25ኛ ዓመት ስናከብር የበለጸገች ሀገር የምንገነባበት ህዝቦቿ ተጠቃሚ የሚሆኑባት ሀገር የምንገነባበት በዓል ይሁን እንላለን። Miseensonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoos sirni mootummaa isaanii guddina fiduu aadaa fi afaan biyyattii keessaa kabachiisu akkasumas immoo dargaggoo fi dubartiin illee irraa fayyadamoo ta'uu ragaa ba'u akkasittiin. Aadaa keenyaas guddifachaa jirra, afaan keenyaan barachaa afaan keenyaan bobbaanee galu jirra. Hojii dhabdummaas hir'isuu kan dandeenyu tarsiimoo fi toora keenyaanii jedhee dhaabni keenya sirriitti diizaayin godhee gara hojiitti galee kabajni quuqamni inni dargaggeessaaf qabu adda waan ta'eef jecha. Jiraattonnii fi barattoonni immoo waan jedhamu kana mirkaneessuuf ilaata. Muuziqaa gabaabduu kanaan booda namoota 3 qabadeen deebi'a. Gaafa caamsaa 20 kan kabajnu waggaa 25ffaasaa guyyaa mirgi sabaaf sablammootaa itti kabajamettidha Itoophiyaa keessatti jedha. Dhuguma mirgi Oromoo yookaan mirgi sabaaf sablammoota hundumaa walqixa eegameera. Mirgi amantii ta'ee jiru
sabata lamota keessa Oromoo kun Oromoo qabanii bakka jiran wanti jechuudha. Ajjecha baadiyyaa hidhaa waan kana hedduu isaanii waa baa'oo waa baal daandichuu wanti akka karaa daandii nama takka makiinaa takka biyyee yoo keessatti Oromoo wanti nama keessoomaa takka jiru wanti dhugaan sababa lammoota Oromiyaa keessa jiru biyyee waliin buusu amma sama wayirraa kanatti karaa naannoo shanii karaa naannoo horii anaa waliin buusanii nama waliin gatuu malee gidduu ta'anii nama isaan bira wal qixxoon walumaan laalan. Waan gama bishaanii gadi daanditti waa imaatti adiiwwan takka wanti bira booyyee midhaan yeroo keessatti laafa daanditti garambumaa jira malee falmaa jira. Tokko maal ta'ee barbaaddu si mootummaan kun tokko maal sinii godhee barbaaddu? Mootummaan odoo gudurraa aangoo isaa gallachiisee duraan jira barbaadna malee waan inni godhuu barbaadu. Gayaa fi amata kana bulchaa jiran gayaa qabsa beekaa qabsa deemsisee yeroo isa barbaada. Oromoon jamaatee qabsootti foftee gaba namaa nyaatanii dhumu jirra. Mootummaan wajjin gallee irraa falmachuu qabnaa yaadachuun qaban. Karaa dhukaasaatiin malee falmaanii jiru karaa kanaan baatu qabnaa yaadachuun qaban. Isin maal jettu barattoonni waggaa 25 kan akkamitti dabarsitani? Waggaa 25 darbatun waggaa dhiiga nama wajjin darbe waggaa qabsaa'ota wajjin darbe waggaa dhiigaan awwaalamte waggaa extraction of society kan jedhamutti gaggeeffamaa jirudha waggaan 25 kun. Waggaa guddin farnoonni itti furaa'an waggaa sabaa sablammoon itti bu'anii waggaa jiruuf jireenya ilma namaatiif akka dhiigaatti haadhaa'ee namni tokko eenyummaa isaatiin of jibbee itti jiraatudha waggaan 25 kun. Obbo Didhaadharraa mootummaan darbee fulbaana 2 guyyaan tokkummaa Itoophiyaatti kabajamedha. Guyyaan gaaffiin lafaa fi gaaffiin sabootaa itti deebi'edha jedhee waggaa 17 kabajaa ture. Mootummaan kun mootummaan darbee nama nyaataadha. Gaaffiin sabaaf sablammootaa kan deebi'ee gaafa caamsaa 20 erga aangoo qabadheeti. Sabaaf sablammoonni afaan isaanii, aadaa isaanii, duudhaa isaanii itti kabajamee fi guyyaa kanadha. Kanaaf Itoophiyaa haaraan sirna ani keessa jiru kana keessatti ijaaramtee sirni bareedaanii jedha. Mee isin lamaan iyyuu keessa beektu akkamitti keessattuu dantaa Oromoo laalchisee? Baay'ee kan isin dinquu fi baay'ee ajaa'iba kan ta'e wanti biyya kanas ta'ee akka impaayera kanaatti wanti uummata biyya kanaa gargaaree hin jiru waan asuutee fi waan rakkoo adda addaa bira adda addaa keessa galche malee waan fayyade waan tokko hin jiru. Garuu namni gowwoomee fi moofkamee kan ittiin yeroo baay'ee kan dabarse soba biyya kanarratti kan ta'ee jirurraan kan ka'e itti fakkaatee waan isaan jedhamu fakkaatee itti malee deebisanii waan sana waan dhofkataniif yeroodhaaf namni waan kun na gargaara jedhee waan sanatti amanee ammanni nuffee biraa garagalutti akka ammanni ijjataa biraa deeffalutti isaan immoo waan baay'ee hojjetanii jiru. Ummata kana waan gargaaran hin jiru. Ittuummoo ummata impaayerii kana duwwaa osoo hin ta'in garri harka 70 kan ta'e ummata Oromoo gubbaarratti gibiraa fi hacuuccaan baay'een kan jiru malee waan biyya kana dimokiraasiidha jedhee yookaan immoo haala bulchiinsa gaarii yookaan immoo olaantummaa seeraadha jedhee wanti fayyade tokko iyyuu hin jiru. Akkana ta'uusaa tokko hin jiru jechuudhaaf kan danda'amu ragaan guddaan qabatamaan haala amma jiru keessaa uummanni keenya kanatti hacuucamaa fi lubbuusaa dabarsaa jiru gubbaarratti kunu ragaa guddaan addunyaa kanarratti ba'uun hin danda'ama. Kanaafuu waan garaa nu balleessuu kan irratti darbe malee wanti nu tolchuudhaaf wanti gaariidha jennee wanti fudhannes hin jiru. Ammas wanti fudhatamu hin jiru. Waan biyyi kun gaafa dhugaadhaan namni biyya kana bulchuu yookaan immoo eenyumtiyyuu taanaan akka hiree mataa isaatiin of bulchuu akka danda'u ture malee homtuu amma gara fuulduraatti homtuu wanti ta'a jennee wanti eeggannu hin jiru. Wanti immoo ta'as jennee immoo expect goonuuti immoo hin jiraatu.
Amma obbo Muktaar Kadirfaa pirezidantiin mootummaa Oromiyaa dhiyeenya kana gaafa caamsaa 20 kabajuudhaaf dubbatan mirgi keenya eegameera, mirgi dubartootaa, mirgi daa'immanii, eegumsi naannoo, mirgi dimokiraasii ofiin bulchuun kun kabajameera jedhu. Mootummaan federaalaas akkas jedha, sabaa himaan biyyattiis akkas jedha. Dabballoonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo ofii bulchineerraa jedhu. Dubartootas televezyiiniitti dhiyaasanii fayyadamneerraa jedhu. Qonnaan bultoonni tokko tokkos miliyoonira taaneerraa jedhu. Isin immoo hin jiru jechuu keessanii wanti jedhamu kun sobachuudha. Baay'ee sabaa duratti mayyuu kan hin dubbadhe biyyi kun kan ittiin bulteeti kan ittiin yeroo ishii dabarsite olola sobaatiin malee olola dhugaatiin hin jiru. Kana ta'uu ammas immoo ragaan hin jiruyyuu uummanni kun keessaa ijoollee fi dubartoonni baay'ee hacuucamuu isaaniitiifuu ittiin badii isaanii waan uume malee waan isaan tolcheyyuu tokkoyyuu hin jiru. Akkuma duratti jedhe waa tokkotti argisiisaniit mootummaan sadanuuyyuu fidinqa kana ilaalee dargii ta'e kan amma ta'uuyyuu waanni tokko waan uummanni qajeelu tokko itti argisiisanii qabsiisu. Kanaaf innaa itti argisiisanii dhuguma na fayyada jedhanii itti goruu innaa gaafa ilaalanii ammas deebi'anii dubbiin dharaa fi sobaa tokko innaa nuffisiisu biraa garagalanii dhibbanii haala fincilaa yoo danda'an finciluu yookaan immoo fasiisanii taa'anii du'uu malee dharraan biraa tokkoyyuu hin jiru. Aanolee bakka adda addaa karaanii galee fiiraa jedhu. Ibsaan galeeraa jedhu. Eegumsi fayyaa gahaa jiraa jedhu. Qorichi gahaa jiraa jedhu. Manni barumsaa tajaajila barnootaa meeshaaf ogeessa barsiisotaa wajjiniin gahaa kennaa jiraa jedhu. Mee isin naannoo isin jiraattan kun dhuguma kallattii arfaniin iyyuu ibsaanis bishaanis manni barumsaas kitaaba gahaa argatee barsiisonnis nagaan ba'anii galanii barsiisuu irratti barattoonnis nagaan ba'anii baratuu irratti. Waan kun hundi guuteera bakka isin agartan kanatti naannuma keessanillee olaallee obboleedha. Waa tokkoyyuu dhugaa dubbachuudhaaf eenyuyyuu kana ragaa ba'uu kan danda'u waan tokkoyyuu dhugaa miti. Acuuccaa namaatu irra jira. Bishaanuma amma bishaan akka qabne bishaan irratti kutuu amma fakkeenyaaf raasaanuma darbe kana keessa torban lama guutuu bishaan mana keenyayyuu hin jiru tureyyuu hojjechuun koo otuma bishaan jiruyyuu balleessu yookaan ujummoota fudhanii gurguratanii warri jala karaa siyaasaa isaanii jiraatan ujummoota fudhanii gurguratanii inda kana ujummoo dhabeera jedhu isaanis akkanumaa ibsaa maaliif akkana guutuu jedhanii lakkii rakkoo biraatu jiraa nu jalaa ciccita malee ibsaa namni dhaamsee jiru jedhu namni uummanni immoo dhuma dhaamsuu jedhu uma balleessuu jedhu isaa nama beeka akkana godhaa jedhu maaliif biyyi kunii Nuufillee kanaan dura waan guddaa nama amansiisu yeroo waggaa kana uummanni kun fillee isaan humnuma isaaniitiin darban malee kanaaf hacuucaa fi adabbii irratti nu gochaa jiru jedhe uummanni dhuguma immoo innaa ilaalamu dubbiin dhuguma fakkaata ifa kanaa waan ta'ateef ijoolleen mana barumsaa irrattis immoo seeraan namoonni baratuyyuu hin jiru barsiisaanis rakkoo mataa isaarraa kan ta'ee fi isaanis galgala ganama mana barumsaa keessa seenanii kan ijatti babaataniif kan qawweetti wanni godhaniif sodaatanii taa'u malee yookaan gara mana isaaniitti deemu malee namni seeraan kabajamee hojii sanas kabajee yookiis kabajee kan kabachiise jiraatu yoo tokkoyyuu waan dharaa waan ta'eedha dhugaan tokkoyyuu hin jiru sin jechuu kun. Amma isaan beela namatu fide otoo hin ta'in uumamaan dhufee jedhama. Dhuguma otoo karaa sanaa ta'ate namni otoo uumamaan hin ta'e beela ta'ee gogiinsa namni kontiroolii gochuu hin danda'a. Namni biyya tokko bulchuyyuu waan tokko naa dhalatu namni kunoo teknooloojii amma jiru kanatti fayyadamee namni pirediikti godhee waan sana itti qophaa'ee uummanni kun innaa beela'uu innaa inni kun fidamu waan tokko eega nama bulche kan hundumaa haguuggee hojjechuun hin danda'a malee akkanuma nama beelessuudhaaf nama rakkisuudhaaf miti. Amma gaammaa inni akkuma nama jedheeyyuu innumtiyyuu iddoo boqonnaa fi bokkaan iddoo idilloomni nuti biyya keessa jirruyyuu jireenyi baay'ee hamaadha. Guyyaa guyyaadhaan dabalaa jira. Maaliif bulchiinsi seeraan kana hordofee kana kontiroolii godhee kan hin jiraanne waan ta'eef naggaadeenis ta'u jarris dara caalu kaadireen gara naggaadeetti waan jijjiiramteef waan hundumaa guyyaa guyyaadhaan dabalu waan ta'eef namni immoo galii xinnoo kan qabu kana hundumaa gatii guddaadhaan bitee jiraachuu hin danda'u. Ijoollee isaa barsiifachuu hin danda'u. Isaatii dunkaan kan jiraatu iyyuu ijoollee isaa barsiifatee jiraachuu waan hin dandeenyeef jireenyi biyya kanaa baay'ee guyyaa guyyaadhaan dabalaa deemaa jira. Isiin iddoo awwaalamu sitiin hin jiru ijumaan mul'atu iyyuu biyyuma keessatti jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophii tibbanaa keenyarraa kanumaan xumurree jirra waan nu caqastaniif horaa bulaa an Dassuu Duulaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Namni maaf waa himata? Namni maaliif akka waa himatutti deebina? Garuu waa himuu fi waa himachuu waa adda addaati. Waa himuun waan jiru yookiin faaktii irratti dhugaa jirurra hundaa'aniiti waan tokko himuu yeroo ta'u, waa himachuun ammoo akkaataa waan barbaadan ittiin argatanii jechuudha. Fakkeenyi waa himu nyaata kana naa ooqisna jalaa qabbanaa'eera yoo jette waa himaatta malee waa himataan jirtu. Yoo ammoo ati nyaata qabbanaa na kennitaa innaa mara yoo jette waa himaan jirtu waa himataa ta'aa jechuudha. Namni maaliif waa himatare? Ka duraa attentionii argachuuf yookiin ammoo na argii as jiraa gatii na godhii jechuudha. Ka lammaffaa namni wanti waa himatuuf responsibility fudhachuu diddaaf yookiin ammoo waa dalaguu diddaaf waa himata. Ka sadaffaa akkasii ol jiru yookiin ammoo akkasirra wayyaa jiru si mul'isuuf yookiin ammoo si agarsiisuuf yookiin si himuuf waa himata. Ka arfaffaa humna ittiin horachuuf yookiin ammoo humna argachuuf waa himata. Ka shanaffaa waan tokko tolchuu dhabeef dhiyeeffachuuf waa himataa jechuudha. Mee tokko tokko naa laallu attentionii argachuuf fakkeenyaaf biyya alaa kanatti ati naan bilbiltuu hin argamtuu ati akkanan taatu ati maal rakkatte nan dubbiftu maaf nu argitaati. Kunneen martinuu gatii na godhii na argii bakka guddaa bakka ammudhadhooyi na kaayi. Ka lammaffaa waa hojjechuu diddaa waan amma namni dhiyeeffatu. Maal goonaree Oromoon tokko ta'uu diddee namni waa hojjetu hin jiru hooggana dhabnee maal goonaree. Kunin namni maaliif waan tokko akka hojjechoo hin barbaanne waan ofirraa ittiin si qabu jecha. Namni Oromoo ka hojjechoo didu hoogganni dhabameef miti. Wanti garii hoogganaas hin barbaachisu akkanumaan malee. Garuu Oromoo ta'ee waa Oromoo hin hojjedhu jedhee dubbachuu waa itti ulfaatuuf jecha waa dhiyeeffachuu qaba. Maaliif Oromoo qooda akkan kennine waa wayoo si dhiyeeffate lola seentanii adda deemtan jechuudha. Ka sadaffaa olaantummaa kan kee mul'isuu jechuudha. Jabaan, beekaan, qabaataan, bareedni akkasi ta'e karaa asitti himtu jechuudha. Fakkeenyi salphaan yeroo karaarra ooftan makiinaa nama isin duuba oofaaru kun jazbaan attamitti suuta oofaa jetta. Kasirra diqqoo ariifatee oofamu maraattuu jetta. Jidduu kana eenyu qajeelaan si. Eebanni balufaa mana akkasii keessa galanii ebalu hojii akkasii hojjeta. Eebannee balu akkamitti dubbata dubbii hin beekuunni eenyurra jabaan si jechuudha. Yeroo jabeenna kan kee himuu barbaadde nama biraa laafaa gooteeti dhiyeessita. Uf jabaa ufii tanteeti jabaa taatee argamuuf jechuudha. Ka biraan namni wanti waa himatuuf
namoota biraa badaa godhuuf akka namoota biraa badaa godhan kan amma hawaasa keessatti hin beekama hawaasa adda addaa keessatti akka hamii fakkii ebalu bee hamaa ebalu bee hin kijibaa ebalu bee oppiidiyooliin jira ebalu akkasii ebalu akkanaa jechuun kunniin nama kaan badaa gooteeti warra nama san jala deemuu silaa danda'u gara kan kee deeffachuuf jecha humna guddaa ofii uumachuu barbaaddeeti namoota jaba jedhan kanneen maqaa waa adda addaatiin dibda jechuudha akka namni akka bineessaatitti akka nama hamaa tokkotti isaan laalu jechuudha. Yeroo san namni baay'een gara kan kee deema jechuudha. Yoo argitanii jiraattan yeroo filmaata Ameerikaatti Awustiraaliyaatti warra mormitoota akka maletti akka isaan hattuu akka isaan nama hamaa ta'an akka isaan nama miidhan godhaniiti yeroo baay'ee advertaayimentii irra geessanii jechuudha. Kana wanti godhaniif humna nama kaan caalaa argachuuf jecha nam si qaqqabuun. Kashanaffaa waa wayii akka gaarii waan dalaguu dhabdeef waa himatta. Abbaan kiyya waan dabtara naan binneef qormaata kufee uduu nama na gargaaru qabaadhe waa akkana ta'a. Ummanni Oromoo nu gargaaru sila qabsoo itti fufti akka gaariitti. Waan adda addaa wanti laakkoftuuf sababa waa ati kufteef firaasha tolfachuu jechuudha. Firaasha rakkuftu firriftee qopheeffachuu yoo akka tasaa kufteef. Wiil baa'u namni jedhamu complain free world uduu waa himanni akkamii jiraachuu danda'anii jedheeti qabxii shanannan kanneen lafa kaa'eera. To get attention, to remove responsibility, to bragging, to get power, to excuse poor performance jedheeti faan faranjiitiin kitaaba barreeffamee jira warri dubbisuu barbaadan complain free world ka jedhu soqaatii dubbisa. Isatu yaada kan keetiin jiruu uumtaa jechi kan kee waa ati yaadaattu mudhisaa gara ati deemuu barbaaddu mudhisaa jedha. Mee afaan namaa galuuni waa himachuun akka deefuuti. Yeroo deefattu namicha deefataaruufi waatu caba. Namichatti deefataara namoo itti ajaayaa jecha. Ajaa'iba ajaa'iba rambarana nama dhibaa. Waa himachuu wanti inni hidhaatti qabu hajamaa ta'u namni hajaa nama baasu ka waa himatun ta'u yeroo waan namaa badaa haasaan yeroo anjaba jedhanii haasaan yeroo kanaaf kana ta'uu didayanii haasaan wanti kunniin martuu wanti inni irra hidhaa qabu namichi hajaa qabaa jechuu ka mataa isaa. Kanaaf inni nuu nama hajaa isa baasu barbaadaa jechuu. Yoo namni baay'een nu walgeennee walii haasawnu kun waan kanneen ka haasawu taate hajama walga'e hajaan bayuuf hin deemtuu jechuudha. Gaammaraa hajama haasaama hajaan hin dhumattuu jechuudha. Kanaaf hajamaa ta'ee namni akka nama hajaa nama baasuutitti haasaya. Waa himachuun fayyaafillee gaarii miti. Relationshipii ka maatii ta'ee ka hawaasaa ta'ee ka sabaa ta'eefillee gaarii miti. Namni yoo waa ka himatu taate ufillee miidhee maatiillee miidhee saballee miidha. Namni waa himu isarra jira malee waa himachuu isarra hin jiru. Yoo qabsoon qajeelaan taane qabsoon qajeela deemaan jirtu wanti siin qajeela deemaan jirreef kana jedhaniit wanti akkana yoo qajeele qabsoon teenna akka gaarii deemti. Hawaasni keenna waa akkana rakkoo qaba waa akkana yoo qajeelchan qajeela deema jedhanii yoo akkasit dubbatani kun waa himachuu miti. Waa himu malee waa himachuun yoo namatti hidhani wanti nama hidhanii dubbatani saffara qajeelaan ta'u maaliif ka kuunimuuf walitti qixan dhufu. Yoo ammoo dubbii waan jirtu himte kan namni martuu himu wal fakkaachuu hin mala. Kanaaf hawaasni waliin jiraachuuf waa waliin dalaguuf wal guddisuuf waa himachuurra gara waa himuutitti jijjuuruun guddisee barbaachisaa. Qophiin mala jireenyaa kadhallee kanuma yeroo gaarii.